harka fuunee hordoftoota Zaaraa Entertainment YouTube nageenyi keenya badhaadha jirre jirtu annagaa kooti galataa rabbii arraan tana sagantaa addaa yookiin qophii addaa qopheessii qabadhe isiniif dhiyaadhee jira qophii addaa kana qopheessee qabatee kan isiniif dhiyaat an Hawwisanii Jawaar Mohammed yeroo hundumaa sagantaa garaagaraa qabadhe isin biraan gahaa ture gidduun garuu sagantaa kiyya addaa kutee ture arraan booddee garuu walitti deebi'ee jira jechu jedhuun qaba itti aansuun ammoo sagantaa koo har'aa irratti jecha hayyuu keenyaatii fi jecha goota keenyaa jecha hayyuu keenya Jawaar Mohammed fi jecha goota keenya Hacaaluu Hundeessaa jarreen kana keessa waan jiru baay'ee jechoota hedduu jiraachuu ni malu garuu ani immoo jecha xiqqoo si qabadhe isiniif dhiyaadhee jira daqiiqaa 10 gidduutti waan haasamu jechuudha akkasumas immoo warreen Zaaraa Entertainment dhaaf haarawaa taatan seenaa subscribe gochuu hin dagatinaa maatii keenya taasiniin jenna kaffaltii hin qabu natsaa seentanii wanta garaagaraa sagantaa adda addaa daawwachuu dandeessu jechuudha. So gara rafeera keenya dha hin badinaan nurraa siniin jenna yeroo dubbannu immoo wanta garaagaraa yookiin tarii wanta dogoggoraa yoo dubbanne komentii nu godhaa siniin jenna irraa akka waa hubannuuf jechuudha. Like gochuu hin dagatinaa ijoolleen Oromoo keessaaf ijoolleen Oromoo sagantaa qopheesse kana irratti ijoollee itti gammaddan ijoollee Oromoo kan jedhan biyaansi 15,000 kuu hojaatu viiyoo godha ijoolleen viiyoo gootanii baay'ee ijoollee Oromooti ergixeenyaanin ijoollee Oromooti kanaaf iyyuu like gochuu hin dagatinaa subscribe godhaa jechuu barbaada warri Zaaraa jiramoo jirtan subscribe gootanii wanta dubbannu gaafa dhaggeeffattan immoo like gochuu hin dagatinaa akkasii jechuu barbaadna itti aansuun immoo Zaaraa Entertainment yookiin Zaaraa sanyii Oromoo dhengede seelli xiqqoo viidiyoo hojjete turte na fakkaate abdii cullee arsii faana xiqqoo si Zaaraani rakkoo ijaatii wal qabatee xiqqoo ni dhukkubsatti sanumaan wal qabatee yaa'u ifa jechuun ifa silkii yookiin laaptooppii wanta garaagaraa ilaaluu hin dandeessu kalmaa wal qabatee xiqqoo see badda jettee toorarraa jechuudha yeroo isheen nagaa masheetti innaa walitti deebina yeroo dhiyoo keessatti seelli dhufuu heddii isin jechuu barbaada innaa wali nagaafata illee karaa ijoolleen hedduun karaa peejinaa saaftu Zaaraan nagaa isheetii jechuu barbaada gabaabumatti nagaa isheetii wajjinaa soofnaa hin deebiti jechuu barbaada gabaabsee garuu ijoolleen hedduun ijoollee Oromoo taatan jechuudha wal haa gargaaru subscribe gochuudhaan maatii keenya taasiniin jenna arraan tana garuu sagantaan qabadhe isiniif dhiyaadhee akkuma isiniif kaasee jalqaba irratti waa'ee jechoota keenya jechoota goota keenya akkasumas immoo waa'ee sirra waa barattan jechuudha goota keenya Rabbi nafsiisaa maaru artist Hacaaluu Hundeessaatii fi hayyuu keenya Jawaar Mohammed jecha isaanii jechuudha sagadhee akkuma gidduutti waan haasamu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha na hordofaan afeeraa kootiidha yaadni koo yoo isin gammachiise immoo jechi kun yoo isin gammachiise immoo komentii nuuf godhaa yaadessachuu barbaada jalqaba irratti kan Jawaarii ni gala jechuudha jecha Jawaar Mohammed Jawaar ani miti reeffi koo biyya kana keessaa hin ba'u jedhe Jawaar Mohammed ni beektu nama baay'ee Oromoo jaallatuu fi nama baay'ee Oromoof Oromiyaa jaallatu jechuudha gaafa namni jecha garaagaraatti kaasee gaafa namni wanta garaagaraa jedhu maal jedha sitti fakkaate gabaabse jechuudha dhuma dubbii ana miti reeffi kiyya jedhe biyya koo keessaa hin ba'u jedhe biyyattii isaa keessa Oromiyaa keessa jechuudha kun jecha goota keenya yookiin beekaa keenya yookiin hayyuu keenya Jawaar Mohammed jechuudha ammas Jawaar Mohammed akkas jedhe Jawaar Mohammed ummati Oromoo biliyoona 50 keessaa yoo biliyoona 40 fixan biliyoona 10 kan hafetu ummata Oromoo bilisoomsaa jedhe kuniigaa waan baay'ee nama gammachiisudha jechisaa jechuudha utuu itti fayyadamne otoo dhuguma ummati Oromoo jecha Jawaar kana qabatee deemee jiraate jechuudha hagarraa uummanni Oromoo qabsoo isaa akkasiin ta'u ture jecha ni jedhe keessaa ummata hedduu qabna jedhe nama hedduu jira jedhe biliyoona 50 60 meeqaan halakkaaman ummata Oromoo hedduu jira kan dhume kan hafetu ummata bilisoomsaa jedhe nama gammachiisa baay'ee okay Jawaar Mohammed ammas nu hidhuu danda'u nu ajjeesuu danda'u garuu qabsoon ummata Oromoo taakkuu takka boodatti hin deebi'u jedhe yaa Jawaar Mohammed osoo hin dhamin dura dubbatee ture nu hidhuudhaaf qophaa'anii jiru jedhe nu ajjeesuu danda'u jedhe duraan dubbatee ture Jawaar Mohammed jecha kana wanta garaagaraa wanta hedduu osoo wanti kun hin dhufin Jawaar beekaan hayyuun keenya dursee beekee ture jechuudha akkuma jedhes immoo hidhanii jiru akkuma jedhes immoo nu ajjeesuu danda'u jedhe garuu qabsoon ummata Oromoo taakkuu takka boodatti hin deebi'u jedhee jira nama gammachiisuudha akkanitti dubbatu kanatti Jawaar Mohammed ammas akkas jedhe nuti sanyii Taaddee Birruutii jedhe inni mootiin 7ffaa nugusiin kun mootummaan bilisiqinnaa paartii kun yeroo amma gaafa dhaadatu Minilikiin dhaadata Jawaar Leeqichi garuu gootichi garuu ayyuchi Taaddee Birruutiin dhaadata
eenyutti baay'ee badare sanyii Taaddasaa Birruu ana akkasiin jedha amma immoo kan Hacaaluutti dabarra Rabbi nabsiisaa maaru artisti Hacaaluu Hundeessaa akkas jedhe Hacaaluu Hundeessaa mootummaan kun qabsaa'ota Oromoo tokko yookiin gameeyyii Oromoo akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjetti jedhe akkuma jedhe Hacaaluu Hundeessaa yeroo dubbate OMN irratti akka mootummaan kun qabsaa'ota uummata Oromoo tokko yookiin nama gameeyyii Oromoo keessa nama tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjetaa turte jedhe akkuma jedhe ta'ee jira jechuudha wanta Hacaaluun jedhe uummata Oromoo beekaadha baay'isoo uummata Oromoo goota uummata Oromoo hayyuudha gaafa jennu ragaa qabatamaa wajjin jechuudha Jawar Mohammed osoo wanti kun hin ta'in dursee beekee ture Hacaaluun gaafa OMN dubbatu osoo wanti kun hin ta'in dursee beekee ture ummanni Oromoo goota ummanni Oromoo beekaadha ummanni Oromoo jabaadha gaafa jennu ragaa wajjin jechuudha sababa qaba jechuudha ammas jecha Hacaaluu Hundeessaa kan biraatti darbaa Hacaaluu aan Oromoof qaaliidha jedhe yaa Hacaaluu Rabbi nabsiisaa maaru Oromoodhaaf qaaliidha yeroo dubbate OMN irratti Oromoof qaaliidha jedhe akkuma jedhes immoo ummanni Oromoo hagarraa ummanni Oromoo Hacaaluudhaaf imimmaan osoo hin taane dhiiga bu'aa jira jechuudha hundi keenya wal beekna bareechine Hacaaluu Hundeessaa goota keenya beekaa keenya qabsaa'ota ummata Oromoo keessaa tokko kan akka Hacaaluu Hundeessaa ummata Oromoo hunda dhuunfatee ummata Oromoo hunda bakka bu'ee kan falmaa ture kan lolaa ture kan hundi keenya bakka bu'ee mataadhaan fudhatee itti gaafatamummaa fudhatee haceedha jechuudha so Hacaaluu Hundeessaa ummata Oromootiif qaaliidha ummanni Oromoo isaaf illee qaaliidha amma irraa ummanni Oromoo dhiiga bu'aa jira jechuudha Hacaaluu Hundeessaatiif ammallee garaa keenya hin qabbanne jechuudha jecha Hacaaluu Hundeessaa isa kan biraa haceen jecha Hacaaluu keessaan yeroo baay'ee wanti itti gammadu yookiin wanti yeroo hundatti jecha isaa keessaa wanti itti ganna jechuudha Hacaaluun dursee waa'ee nafxanyaa waa'ee farda siidaa dabalee atanii sanafaa dursee uummata Oromoo bileena meeqa lakkaamu gurra buusee jira jechuudha nafxanyaan hattuu ta'uusee fardi keenya hatamuu isaa nafxanyaan farda keenya dhuftee gaafa isheen akkasitti farda keenya hattee ofii isheetii har'a yaabbattee dhuftee farda keenyaan gaafa isheen boontu seenaan kun baga jiraate Hacaaluun seenaa guddaa hojjetee du'e jechuudha Rabbi nabsiisaa maaru maaliif kana baga dursinee barre nuti jecha hacisadhumaa jecha hacisaa afuraffaatiin darbaa mootummaan kun mootummaa kana qabsaa'ota Oromootu dugdatti baatee kiiloo 4 galchee jedhe yeroo dubbatu yaa sirriidha namicha kana mootummaa kana yookiin mootummaa biltsiginnaa paartii kana ummata Oromoo yookiin qabsaa'ota Oromootu dugdatti baatee kiiloo 4 galchee har'a garuu inni nu jala deebi'ee ilmaan keenya fixaa jira jedhe kun jecha wanta ta'aa jiru jechuudha Hacaaluun baay'isoo osoo hin dubbatee du'e osoo hin duratti jechuudha Hacaaluun dubbataa ture garuu jechi kun dhugaatee mul'atee jira jecha Hacaaluun jedheef jecha Jawar Mohammed jedhe osoo hacee lubbuudhaan jiru osoo Jawar mana hidhaan seeniin wanti jarri dubbatan kun amma dhugaatee mul'atee jira jechuudha as biratti maaltu mul'ata beektanii amma osoo nafxanyaan dhuguma hubannoo qabaattee ummanni Oromoo guutummaatti hayyuu ta'uusaa beekaa ta'uusaa jabaa ta'uusaa goota ta'uusaa as biratti hubanna jechuudha Jawar osoo wanti kun dhufin dursee dubbatee jira Hacaaluun gaafa OMN dubbatu wanta kan hunda dubbatee jira jechuudha hullum tafassame ማለት raawwate ta'ee jira akkasi dhumarratti jecha Hacaaluu keessaa ani gaafanillee OMN irratti haasawullee dhaggeeffataa ture hundi keessan ni beektanii farda siidaa hatanii siidaa dabalee soore ergaan daangessanii birri ture bubbulee jecha kana keessatti Hacaaluun maal akka fayyadamuuf hundi keessan ni beektanii jechuudha farda kana hatamuusaa ummata Oromootiif yookaan ummata Oromoo dhaloota ammaa kana dhaloota qubee kanaaf jecha kana Hacaaluun baasee dubbatu isaa hedduu itti gammanne jechuudha ምንም yomaaliyyuu ta'e nafxanyaan abadan dhaloota kana foggoruu hin dandeessu waan beeknee jirruuf farda keenya dhuftee hatuu isee farda siidaa dabalee hatuu jaraa nafxanyaan harra yaabbattee dhufte nafxanyaan harra malee farda yaabbachuu itti beektee Hacaaluun Hundeessaa akkuma jedhe milinik nama cimaa nama ummata Oromoo akka malee gidirse ta'uusaa dubbatee ture jechuudha Hacaaluun Hundeessaa nama garmalee ummata Oromoo miidhee jechuudha milinik haa ta'u malee garuu arra mootummaa sabaatanyaan gusii kun yookaan mootummaan biltsiginnaa paartii kun milinikiin dhaadata Jawar garuu Taaddasaadhaan dhaadata Taaddasaa Birruu kanaafuu garaagarummaa guddaa jira nama biltsiginnaa paartii rees biratti waa hubachuu qabdanii nuti sobuuf miti nuti fakkeessuudhaan miti dhugaa jirtu
isiniif lafa kaa'aa jirra jechuudha. Inni as biratti yoo maaliyyoo gootanii dhugaa uummata Oromoo dabsuudhaaf yoo deemtanii malee abadan dhaloota ammaa kan akkasitti osoo seenaa hubannee sirriitti osoo beennuu eenyu sobuu dandeessu. Nutillee booddee gaafa heerumnee gaafa mucaa godhannullee nutillee booddee ijoollee keenya seenaa kana gorsaa deemna jechuudha. Isinii galee kanaaf Hacaaluu Hundeessaa seenaa guddaa hojjete keessaa farda siidaa dabalee hatanii naaxanyaan hattuu ta'uu isee. Isinii galamti dhufanitti galanii hattuu ta'uu isee. Hacaaluu Hundeessaa waajawee Rabbi nabsiisaa amaaroo jecha inni oolmeetti dubbasana keessatti wanti hunduu mul'atee jira jechuudha ta'ee. Kan Jawaar Mohaammed illee osoo hin hidhamiin biyya biraa deemee yeroo inni ijoollee sibsabaa waamee wanta garaagaraa isaa ture wanta amma ta'aa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu akka waliigalaatti uummanni Oromoo beekaadha gaafa jennu ragaa wajjin jechuudha. Ijoollee Oromoo yeroo itti aanutti immoo sagantaa addaa sagantaa qophii bareedaa ta'e qabadhisiif yaadasiin jechuu barbaada. Subscribe gochuun dagatiin Zara Entertainment daqiiqaa 15 siif qabadhee dhiyaadha. Maatii keenya taa yaada keessanii immoo koomentii nu barreessaa isiniin jennaan nu jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Aan hawwii sanyii Jawaar Mohaammed yeroo hundumaa tokko qophii garaagaraa qophii bashannanaa waasira waa barattan isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. Isinillee dufaana ta'an hordofaan affeerraa keenyadha. Zaraan immoo hin dhufti galatoomaa ulfaadha.